sagantaa keenya sadaffaa irratti waa'ee jechoota waliin dubbataa turre. Inshallah yoo Rabbi jedhe jalqabumarraa kaanee ilaalla. Araboonni akkuma jedhanu bil'icaadati ifaada irra deebi'uun faayidaatu argamaa jedha. Inshallah jalqabumarra kaanee waliin ilaallaa jechuudha. Hadda yoo Rabbi jedhe waa'ee alkalimaat waa'ee jechootaa ilaallaa jechuudha. الكلمات غافة جنوكا أقسام الكلام كتالي دبي ولين ilaaluu barbaachisaadha. Maaliif jennaan kutaalee dubbii hundinuu jechoota waan ta'aniif kutaalee dubbii irraa kaana jechuudha. Kutaalee dubbii gaafa jennu kutaalee dubbii afaan Oromoo akkuma isin beektanutti torba. Kutaalee dubbii afaan Oromoo torba. Jarris maqaa, bamaqaa, maqibsa, gochima, durduubee akkasumas wal qabsiistuu yalla jarri torba jechuudha. Lakkoofsaan torba. Haa ta'u malee kutaalee dubbiin afaan Arabiffaa sadii qofaa. Jara kana hunda sadii iddoo sadiitti qoodamu jechuudha. Sadii haa ta'an malee torban afaan Arabiffaa afaan Oromoo keessa jiran jarri kun akka maalitti rakkaama afaan Arabiffaa keessatti immoo iddoo sadiitti qoodamaa jechuudha. Afaan Arabiffaa iddoo sadiitti haa qoodamu malee jarri kun sadanuu torban afaan Oromoo keessa jiran hunda qabatu jechuudha. Saamul kalaam gaafa jennu kutaalee dubbii afaan Arabiffaa sadii qofaa. Tokkoffaan ismun maqaadha jechuudha. Lammaffaan ficluun gochima. Sadaffaan immoo harfun jaa'a limacnaa qubee hiikaaf dhufee jechuudha. Harfun jaa'a limacnaa maal jechuudha isa jedhu gara fuulduraatti inshallah bal'inaan waliin ilaallaa jechuudha. Aqsaamul kalaam kutaalee qoddaa keessa kutaalee dubbii keessaa jechuudha. Tokkoffaan maqaadha yookiin maqaalee al-asmaa isa jedhamu jechuudha. Al-asmaa gaafa jennu maqaalee gaafa jennu jara kana qabataa. Al-ism maqaa keessatti maqaatu jira. Maqaa jennee afaan Oromoodhaan kan waamnu jechuudha. Ad-damiir bamaqaa jechuudha. Bamaqaanis maqaalee keessatti ramadamaa. Jara torban keessatti hammatan jenne jarri sadan kun kutaalee dubbii afaan Oromoo keessa jara sadan kana keessatti ramadamaa jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa jalatti maaltu jira jennaan bamaqaatu jira. Bamaqaan kutaalee dubbii of danda'atu ta'ee maqaa jalatti ramadamaa jechuudha. Aljiinsuu waa'ee saalaa ilaalla. Al-cadadu waa'ee lakkoofsaa ilaalla. Fuulduraatti inshallah inni kun akka baafataati. Ismul ishaarati bamaqaa keettuu. Al-mufradu wal-jamcu qeenxee fi danuu jechuudha. Ismul mawsuul bamaqaa firoomsee. Akkasumas zarful makaani wa zarful zamaan gochibsa iddoo fi gochibsa yeroo. Akkasumas ismul istifhaam bamaqaa gaafii jara kana gara fuulduraatti ilaaluudhaaf deemaa jirra jechuudha. Inni jalqabaa al-ism maqaadha jechuudha. Al-ism maqaalee keessaa ismiin maqaan kutaa tokkoffaadha jechuudha. Al-ism. Al-ismu maqaa gaafa jennu maqaan ruknul asaasii. Ruknuun inni utubaadha jechuudha. Asaasii utubaa bu'uuraati. Min arkaani lughati al-arabiyyaa. Utubaalee afaan Arabiffaa keessaa maqaan utubaa bu'uuraati jechuudha. Wabihi tu'rafu al-ashyaa'a wal-ashkhaasa wal-macaanii. Wabihi maqaa kanaani tu'rafu al-ashyaa. Wantoonni maqaa kanaan beekamu wal-ashkhaasa akkasumas immoo namoonni maqaa kanaan waamamu yookiin beekamu wal-macaanii akkasumas immoo wantoonni yaadaan jiran yookaan maqaa qilleeyyaa kan jennu maqaadhaan waamamu jechuudha. Faayidaan maqaa kanaa taquumu al-jumalu al-carabiyyaa himni arabiffaa taquumu ni dhaabbata yookiin ni uumamaa jechuudha. Cala al-asmaa'i maqaawwan jara kanarra hojjetame uumamaa himni afaan Arabiffaa jechuudha. Kamaa taquumu cala al-afcaali wal-xuruuf akkuma gochibsootaa fi akkuma gochaati qubeewwanii jechuudha. Jarri kun walitti dhufanii hima akkuma ijaaran maqaan kunis hima ijaaruudhaaf fayyadaa jechuudha. Himoonni maqaadhaanis ni ijaaramu jechuudha.
ويستعمل الاسم مكان كونيكا نفيدا للدلالة رقاداف على الإنسان نمني اتوام مودافج إنسان نموني كان اتوام من يوكين مو إيه وام من سنما نمني كان اتوام مو مكاداني جو والحيوان وكسم سمو بنلدونيس مكاو في قبو والنبات بكلتونيس أكسما والجماد جماد جون وانتوتا لبون قبني جون وانتوتا لبون قبني يوكين لبو قبيجي كان هنتاني وندي جماد جدامو والمعاني كسم سمو معاني يجونيكا مكا يادان جران يوكا مكا كيليا كان جنو المختلفة مكالي أددا جريكون كا هندوماني واممو مكا دا واممو يجودا مكا أوف دندئي مكا أوفيك أباني يجو تعريف الاسم مكا كان غافة هيكنو مكا يجو مال يجودا غافة جنو الاسم مكا يجوني كلمة إني ججة كنافو كلمات ججوتا يني كتالي دبي لالا رمتي كنافو مكانيكا ججني تدل على شيء واتو كورتي كان أكيكو كان أغرسيسو يجون معين أو غير معين معين يجون أدبا فميكم بيكم يجون يوكامو أو غير معين يوكامو مكتشي كان أدبا فميهم بيكمين يجون دون ارتباط بزمن زمنا يوكين يرو وجنين ولتي هدينيا يوكين زمنا وجنين ولتي هدينيا نقبو يجون يوكين زمنا وجنين ولتي نقبتو فكينيا في فإذا قلنا يوجن كتاب غاف جنو كتاب يجودا كتابني كونيكا يرودان ولين قبتو حتى بور كاليسن جنو كتاب غاف جنو يرودان ولين قبتو رو فكينيا في كتب غاف جنو بريس يجود كتب غاف جنو كا يرودان ول قبتادا كون مالف جنان اسميتون تاي مقاتون تاي كوني فعليدا غوجا غرفون درات لالا كتاب غاف جنو غرو يرودان ولين قبتو كتابة يجودا كتابون أفان رمورانيس كتابة دما مدرسة ونبرم سايجودا نور إفا يجودا محمد شجرة مكا يجودا جركونيكا فكينيا مقاليت يجودا فكل هذه الكلمات أسماء جتشوني كنين مال يجودا مقاليت لأنها مالف مقاجن تدل على معينين وانتوتا أدبا فمني كم بيك من نرتب أكيكا مستقلة أوف دندأني في النفس أوف متاس جرات أوف دندأني مال قبو يجودا هيكا قبوان تئف مقا جناني يجودا رودانيس هو لتين قبتنو الأسماء مقا لجرك نغاف لالو تقفان اسم الإنسان مقا نما يجود اسم الإنسان مقا نما كا إدو لما تقوني لالو دندي تقفان مذكر يجون إيرا يجون غرفون دراتي جنس جنة يوكان مو سال واي سال غافة دبنو مريچني لالا واي مذكرا في مؤنثا يجون مذكر يجون إيرا يجون مؤنث يجون مو درب يجون مقالي إيرا فكيني غافة لالو محمد غافة جنو مقال اسم الإنسان مقانا مات زيد نكونس أحمد عبد الله إبراهيم أبو بكر الفاروق جركون دي مقانا مات إيه كان إيراف تأويجو لما فان مؤنث مقا دربا يجو مؤنث غافجن مقا دربا كان أغرسيس عائشة زينب خديجة أم كلثم هند أم سلمة فاطمة جركون مو مقا دربا أغرسيس يجو نكون جركوني كا ولتك أمامني ما جدامو اسم الإنسان مقا لنا ما يجو لكن مقا نما إني كان مو اسم الحيوان مقا بنلدوتا يجو مقا بنلدوتا فكنياف أسد غافجن لينج يجو أسد لينج نمر كيرنس يجو بقرة سنغا يجو ديكون ورماين داكو يجو عصفور سمبر سمك قرطمي يركون هكا فكنياف اسم الحيوان مقالي بنلدوتا جلت رمدامو يجو
Ismul jamaad maqaa wantootaa yookaan maqaa wantoota lubbuun qabne jechuudha. Hajarun dhakaa, waraqatuun waraqaa. Wanta tokko waamuudhaaf kan fayyadamnu jechuudha maqaa jechuudha. Wisaadatuun boraattii jechuudha. Wisaadaa gaafa jennu boraattii jechuudha. Thiyaabuun uffata jechuudha. Xabaashiiruun boronqii yookiin chookii kan jennu jechuudha. Jarri kun maqaalee wantootaati jechuudha. Itti aanee maqaa killayyaa yookiin immoo ismul macnawiyyaa. Maqaa killayyaa yookiin maqaalee wantoota yaadaan jiran yookaan wantoota ijaan ilaaluu kan hin dandeenye jechuudha. Mathalan fakkeenyaaf nasrun injifannoo jechuudha. Fahmuun hubannoo, cilmuun beekumsa, mahabbatun jaalala, nuuruun ifa jechuudha. Zamaanuun zamana yookiin yeroo jechuudha. Jarri kun egaa maqaalee ijaan kan hin ilaalamne yookiin immoo maqaa killayyaa jennee kan waamnudha jechuudha. Waa'ee maqaalee erga hamma kana waliin dubbanne booda aljins waa'ee saalaa dubbanna jechuudha. Arabiffa keessatti waa'ee saalaa maal fakkaata isa jedhu ilaallaa jechuudha. Aljinsu jinsi gaafa jennu ka saala jechuun huwa inni maal jechuudha saala jechuun khaasiyyatun fil ismi khaasiyya kan adda baafamee beekamudha fil ismi maqaa keessatti. Kun jechuun maanni jechoonni saalaan ittiin ibsinu jechuudha. Maqaa ta'uu malee waa biraa ta'uu hin danda'anu. Ismii malee fiicilii yookiin harfii ta'uu hin danda'anu jechuudha. Kun jechuun maanni maqaa jinsiin saallee jechuudha. Jechoota saalaaf fayyadamnu akka maalitti lakkaa'amu akka maqaatti lakkaa'amu malee gochimas miti qubeewwan yookiin fufii firoomsee kan jennu jiras miti jechuudha. Tadullu ni agarsiisa yookiin ni akeeka jechuudha. Calaa kawnihi mudakkaran saala gaafa jennu ka ta'uu irratti agarsiisa. Maal ta'u mudakkaran dhiira ta'uu kan agarsiisu maqaalee dhiira ta'uu kan agarsiisan aw mu'annatan yookaan durba ta'uu kan agarsiisan maal jedhamu aljins jinsi jedhama jechuudha yookiin saala kan jennu. ويظهر أثره في التوافق ويظهر إفني تايجود أثره أثر سايوكين فاني سايجود في التوافق توكو تأو كيست المطابقة يجون توكو تأو يجون سنو ما نساء مع الأفعال قوتشوان ولين kun jechuun maanni gochoota saala durbaaf qofa kan fayyadamnu tiyyu saala durbaa waliin dhufaa jechuudha. Fakkeenyaaf qaalat caa'ishatu jenna. Qaalat ni jette jechuudha. Caa'ishatu jechuun immoo caa'ishaa jechuudha saala durbaati malee qaala caa'ishatu hin jennu. Caa'ishaan jedhe hin jennu. Qaala yoo jenne dhiiraaf. Qaala Muhammadun qaalat caa'ishatu. Caa'ishaan ni jettee Muhammad ni jedhe akka jechuudha. Kanaafuu fiicilii yookiin gochimoota nuti fayyadamnu waliin muwaafaqaa yookiin muxaabaqaa ta'uu qaba. Tokko ta'uu qaba jechuudha. Waliin deemuu qaba. Wasifaat akkasumas immoo sifaat jechuun maqibsa jechuudha. Maqibsoota wajjiniinis tokko ta'uu qaba. Fakkeenyaaf caa'ishatu jamiilatun. Caa'ishaan bareedduudha jechuu gaafa barbaadu. Caa'ishatu jamiilatun. Jamiilatun jennee dhumarratti taal marbuuxaa daballaa. Malee caa'ishatu jamiiluun hin jennu. Maal jenna? Jamiiluuni maanni dhiiraaf fayyadamna. Muhammadun jamiilun jenna yeroo kana. Caa'ishatu jamiilatun. Sifata wajjiniinis gara fuulduraa ilaalla bareechinee ammaaf garuu hiikni isaa akkasiniif galuudhaaf. Waddamaa'ir akkasumas immoo bamaqaalee wajjiniin tokko ta'uu qaba. Muwaafaqaa tokko ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf bamaqaalee dhiiraaf fayyadamnutu jira. Huwa gaafa jennu huwa isa jechuudha. Isa gaafa jennu kaa dhiiraaf malee durbaaf fayyadamuu hin dandeenyu miti. Huwa gaafa jennu huwa Muhammadun inni yookiin Muhammad jedhama jechuudhaaf huwa Muhammadun jennee fayyadamna. Huwa caa'ishatu jechuu hin dandeenyu. Maal jennaan huwaan dhiiraaf fayyadamna malee
durbaaf miti. Hiya jenne yeroo kana. Hiya Aa'ishatu. Isheen Aa'ishaadha jechuudha. Kanaafuu muwaafaqaa jechuun tokko ta'uu jechuudha. Waliin deemu. Wa asmaa'ul ishaaraa akkasumas immoo maqaalee akeektuu kan jedhaman. Fakkeenyaaf haadaa jechuun kun jechuudha. Haadaa gara fuulduraatti ilaalla asmaa'ul ishaaraa maal akka ta'an. Bamaqaalee akeektuun maal akka ta'an sichi waliin ilaalla. Walaakiin asitti maaltu barbaachisaadha? Jins saala gaafa jennu haala kamiin fayyadamuu dandeenya isa jedhu dubbachuudhaaf. Asmaa'ul ishaaraan kaa fakkeenyaaf haadaa. Haadaa yoo fudhanne maqaalee akeektuu keessaa haadaa. Kun jechuudha. Haadaa jechuun wanta tokko ta'ee dhiyoodhaaf kan fayyadamnu. Fakkeenyaaf qalamni tokko nu bira jira. Qalama kana ibsuudhaaf maal jenna? Haadaa qalamun jenna. Haadaa qalamun. Maal jennaan? Qalamni kuni akka aadaa arabiffaa akka dhiiraatti lakkaa'ama. Maaliif jennaan? Ta'al marbuuxaan qabu waan ta'eef gara fuulduraatti ilaalla kana. Amma maal qabachuu qabna asirratti? Muxaabaqaa yookiin waliin tokko ta'uu qabu jechuudha. Wagayrihaa waan jara kana alas jiru jechuudha. Tokko ta'uu qabu haala kanaan. Aqsaamul jinsi fil arabiyyati gosoota saalaa afaan arabiffaa keessatti gaafa laallu akkuma afaan biraatti jechuudha. Dhiiraa fi durba jennee maaskulaayinn feeminaayin akkuma jennutti jechuudha. Afaan arabiffis saalaaf almudakkar wal mu'annath. Almudakkar jechuun saala dhiiraa fi saala durbaa jedhamee iddoo lamatti qoodamaa jechuudha. Almudakkar saala dhiiraa gaafa laallu huwa mudakkar gaafa jennu maal jechuu keenya? Maa dalla calaa dhakarin dhiira ta'uu irratti kan agarsiisu kan akeekuudha. Minal insaan namarraas ta'uu danda'a. Awil haywaan yookaan immoo bineeldota irraas ta'uu danda'a. Dhiiraa ta'an malee mudakkara jalatti ramadamu jechuudha. Aw maa cuumila mucaamalata dhakari yookaan immoo akka dhiiraa akka aadaa arabaatti jechuudha. Akka dhiiraatti kan fudhatamu jira. Dhiira miti haa ta'u malee akka dhiiraatti kan waamamutu jira. Mudakkara yookiin saala dhiiraa jedhamee lakkaa'ama jechuudha. Amthilatun fakkeenya gaafa laallu almudakkar saala dhiiraa jalatti kan ramadaman fakkeenya gaafa laallu rajulun dhiira jechuudha. Rajulun gaafa jennu dhiira jechuudha. Inni kun saala dhiiraati. Maaliif jennaan maal agarsiisa? Dhiira ta'uu agarsiisa waan ta'eef jechuudha. Waladun ilma jechuudha. Ilma dhiiraa. Inni kunis saala dhiiraa ta'uu agarsiisa. Asadun gaafa jennu kaa leenca jechuudha. Innis saala dhiiraa ta'uu agarsiisa. Maaliif jennaan asadun leenca dhiiraaf fayyadamna. Leenca durbaaf yookiin immoo leenca dhaltuu kan taateef maal jennaa? Lub'atun jenna. Lub'atun jedhama. Kitaabuun inni kunis akka saala dhiiraa lakkaa'ama. Maaliif jennaan ta'al marbuuxaan qabu dhimarratti. Qalamuun qalama jechuudha. Inni kunis akka saala dhiiraa lakkaa'ama. Ta'al marbuuxaan qaban waan ta'eef jechuudha. Anwaacuhu saalli dhiiraa kaa innis gosoota qaba. Tokkoffaan mudakkaruun haqiiqii jedhama. Mudakkaruun haqiiqii saala dhiiraa ta'ee haqiiqii jechuun saala dhiiraa kan dhugumaa kan ta'e. Kun jechuun maalni akka aadaatun ta'in iddoodhuma deemne hundarratti saala dhiirummaan murtaa'aa kan ta'e yookiin beekamaa kan ta'e jechuudha. Yookaan immoo mudakkaruun haqiiqii jechuun lahuu unsaa min jinsihii waan isa fakkaaturraa jechuudha. Saalli dhiiraa faallaa isaatiin saala durbaa kan qabu jechuudha. Faallaa isaatiin saala durbaa kan qabu. Min jinsihii ofuma mataa isaarra. Fakkeenyaaf yoo nama ta'e dhiira yoo ta'e namarraa durba kan qabu. Yoo leenca ta'ee dhiira ta'e leencarraa durba kan qabu. Haala kanaan jechuudha. Fakkeenya isaa gaafa laallu isiniif gala. Fakkeenyaaf rajuluun jechuun dhiira jennee miti? Dhiira.
Dhiira gaafa jennu kaa namaaf fayyadamna malee bineeldotaaf hin fayyadamnu rajulun jechuun kana. Kanaafuu rajulun gaafa jennu faallaa ofii qabamuu hin qabu jechuun mudakkarun haqiiqiyyi fi mudakkarun majaazii jenna. Mudakkarun haqiiqii kan jennu gosoota saala dhiiraa ta'ee maal kan qabu jechuudha. Waanu isa fakkaaturraa faallaa kan qabu jechuudha. Rajulun gaafa jennu nama ta'ee dhiira kan ta'e jechuudha. Faallaa isaas maaltu jira? Imra'atun durba jechuudha. Namarraa durbi jechuudha. Imra'atun jedhamti jechuudha. Yookiin gennoota jechuu dandeenya. Asadun gaafa jennu kaa leenca dhiiraa jechuudha. Leencumarraa ta'ee kan faallaa yoo waan qabu yoo ta'e mudakkaruun haqiiqii jenna jechuudha. Lub'atun jechuun leencuma ta'ee kan saala durbaa kan agarsiisu jechuudha. Haala kanaan yoo faallaa ofuma taasaa waanuma ofii fakkaatee faallaa waan qabu yoo ta'e mudakkaruun haqiiqii jedhama. Yoo immoo faallaa hin qabne fakkeenyaaf kitaabu gaafa jennu kitaaba jechuudha. Inni akka dhiiraatti lakkaa'amaa jennee darbine miti. Kitaaba kanaaf faallaan jiraachuu danda'a. Kitaaba kanaaf saala durbaa kitaaba kanaaf jiraachuu hin danda'u waan ta'eef mudakkaruun majaazii jenna yeroo kana. Mudakkaruun majaazii. Kun jechuun maal inni kaa mudakkaruun majaazii jechuun laysa lahu unsaa haqiiqiyyatan. Isaaf jechuudha saala durbaa kan hin qabne yeroo dhugaa isaa ilaallu jechuudha. Laakiin garuu maanni yucaamalu ka mudakkarin akka dhiiraa ta'ee tajaajilaa jechuudha. Fakkeenyaaf kitaabuun akka jechuu jabaluun tabba jechuudha. Jabaluun tabba jechuudha. Kitaabuun jarri kun akka saala dhiiraatti lakkaa'amu. Haala kanaan mudakkaruun majaazii jara irratti ramadamu jechuudha. Lammaffaan waddaan lammaffaan saala durbaati yookiin mu'annathun kan jennu. Mu'annathun kan jennudha jechuudha. Huwa mu'annatha gaafa jennu kaa maa dalla calaa unthaa durba ta'uu irratti kan akeeku yookiin kan agarsiisu jechuudha. Aw maa cuumila mucaamalata al-unthaa yookaan immoo akka durbaa ta'ee kan tajaajilu jechuudha. Amthila fakkeenyi isaa imra'atun jechuun gennoota jechuudha. Yookiin durba heerumtee imra'atun jedhamti. Gennoota. Bintun durba jechuudha. Jarri kun ofuma taajara maal agarsiisu? Faallaa ofiin dhiirarraa waan qabanuudhaaf mu'annathun haqiiqii jedhamu. Saala durbaa taatee kan faallaa qabdu jechuudha. Imra'atun gennoota jechuudha. Imra'atun gaafa jennu rajuluntu jira faallaan isaa. Bintun gaafa jennu durba jechuudha. Faallaan isaa waladuntu jira. Ilma yookiin mucaa dhiiraa jechuudha. Shajaratun asirratti ilaa. Shajaratun gaafa jennu muka jechuudha. Ta'al marbuuxaa qabaachuudhaan shajaratuniin mu'annatha jalatti ramadame. Mu'annatha jalatti ramadame. Kanaafuu shajaratun kuni muka jechuudha. Saala dhiirarraa faallaa ofii hin qabdu waan ta'eef mu'annathun majaazii jenna. Saala durbaa ta'ee kan faallaa ofii hin qabne jechuudha. Shamsuun aduu jechuudha. Asirratti immoo Araboonni akka aadaa Arabaa shamsuun aduun akka durbaatti lakkaa'amti. Qamaruun ji'ni immoo akka dhiiraatti lakkaa'amti. Maaliif jechuu hin dandeenye? Maaliif jennaan afaani kun akka afaan Arabiffaatti shamsuun inni jedhu kun aduun akka maalitti lakkaa'ama? Akka durbaatti lakkaa'ama. Mu'annatha jalatti ramannaa jechuudha. Arduun dachiinis yookiin laftii akka saala durbaatti lakkaa'amti. Akka aadaa Arabaati kaa. Araboonni kan ittiin fayyadaman. Mu'annathun gosoota isaa anwaacuhu gosoota mu'annatha yookiin saala durbaa gaafa laallu mu'annathun haqiiqii wa mu'annathun majaazii akkuma sila mudakkaruun haqiiqii fi mudakkaruun majaazii jennetti inni kunis mu'annathun haqiiqii fi mu'annathun majaazii jedhamee iddoo lamatti qoodamaa jechuudha. Mu'annathun haqiiqii gaafa jennu kaa lahu dhakaru min jinsihi. Mu'annathun haqiiqii kanaaf jecha kanaaf maaltu jira? Dhakar dhiiratu jira.
maqaa durbaa yookiin saala durbaa kanaaf maaltu jira? Saala dhiiraatu jira faallaasaa. Minjiinsii gosuma sana irratti jechuudha. Gosuma wal fakkaataa irratti. Fakkeenyaaf imra'atun gaafa jennu gennoota jechuudha. Gennoota gaafa jennu kaan nama miti. Faallaadhuma sana irratti rajulun gaafa jennu dhiira jechuudha. Dhiira gaafa jennu kaan lammanummaa inni jiinsi waahid gosa tokko jechuudha. Lammanuu gosa tokko ta'uu agarsiisu. Kanaafi jarri kun lamman maal jedhamu? Imra'atun inni jedhu maal taate jechuudha. Mu'annathun haqiiqii ta'uu jechuudha. Mu'annathun majaazii kan jennu immoo laa unsaa lahu fil haqiiqa. Dhugaasaa gaafa laallu kan isaaf faallaa ofii maal kan hin qabne jechuudha. Kan dhiira hin qabne jechuudha. Laa unsaa jedhamti. Laa dhakara inni kun dogongora. Laa dhakara lahu fil haqiiqati jechuudha. Unsaatun ta'in laa dhakara. Dhiira kan hin qabne jechuudha. Saala dhiiraa faallaa isaarraa saala dhiiraa kan hin qabne. Fakkeenyaaf shamsuun gaafa jennu aduun hikaa faallaa dhiiraa hin qabdu. Yookaan immoo waanuma aduu ta'ee faallaa hin qabdu waan ta'eef mu'annathun majaaziyyi. Naaruun gaafa jennus akka aadaa arabaa ibiddi jechuudha. Naaruun jechi naaru jedhamu akka saala durbaatti lakkaa'ama. Daaruun jechuun mana jechuudha. Inni kunis akka saala durbaatti lakkaa'ama. Kanaafuu jara kana mu'annathun majaaziyyi jenna. Inshaallah asuma irratti dhaabna. Sa'aatiin keenyas deemaara waan ta'eef daqiiqaa 7 qofa qabdaa jedhu. Yoo gaafii qabaattan teelegiraamii irratti katabuu dandeessu. Sagantaan keenya har'aa kana fakkaataa wallahu a'lam. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله بور اتفقنا أوديونيس فيديونيس ورابا مارا أكسو مسمو كتابة كان سنيف إن قد ليسا إن أرغت وان تيفي تأرنا في سنبربادا يوغا في قباتني كاسرتي قافتشو باقيين كيساني صدا تفكاتا kanaafuu teelegiraama irratti naa katabuu dandeessu. Teelegiraama irratti katabaa gaafii barbaadan waan hadha barannees ta'uu danda'a, waan kanaan dura barannees ta'uu danda'a. Gaafiidhuma qabdan gaafachuu dandeessu. Inshaallah sagantaan keenya har'aa kana fakkaataa bor itti fufnaa. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.